السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبجمتوتا في هردفتوتا خينيا إيجا أرليت إنتر خينيا كان كوتا سدفا بيسا لما فادا يوكان أكا كوتا لما ديم أكا خينيتي كوتا جهفا خينيا أبني رفنيتي جرا إيجا إنتر خينيا خانا لما فا خيستي مال توتا وان جامو جوجا أرا كان فيديو أرا خيستي دبنوتا كان داوچا جرتان يوتيوب چانالي أوروري كر دبكيتي إيجا إنتر خينيا كان جوجا أرا يوكان بيسا لما فادا كان كوتا سدفا أكا أرمان قديتي كان إله اللوتا فيلافيوس فاطمة نبوتا عثمان بيودو كوسته كن دينا بوا كمي قبا اورهان بي منغول هم نغدا قبو كان هاليلو ندندا كوبايساتي اكسما كانت نتي مو ساروز مالف غربوراني تدوفي اكسما ولغين كن ايستي اكرا وتملي كولي مريانو تها اكسما على دين بي في اورهان بي قدوتي وراني تيسوف يوكان كرسي داف غدمو اكمت اك ايغلي اكسما مانا مري كيستي اورهان بي انيو اك ديغري ني مريانا علمي شين شابي اوني فاطمه هاتون انجفتشوف يوم الكاؤس اسنتيمنا اكسمس علمي شينشا فاطمه غرغارو داف يروني في ديمو مالتو اسمودتي كان اللي كان اسنتيمنوتا كانوا ما ولقبتي فيلم قيستي ابجو تكوتو ملتا ابجوسن عثمان بيتو ارغمو اورهان بيتو ارغا اكسم ابجوسن كيستو مالتو اك يادمو فدمي يوكان abjuusan maal irratti akka hundaa'u kan isinitti himnu ta'a. Egaa kanneen amma dubbanne kun hundinuu mata dureewwan keenya kan guyyaa har'aa ta'e viidiyoo irraa keessatti kan isiniif xiinxallu ta'a. Viidiyoo keenya kana jalqabuudhaan duratti warroon chaanaala Ororii Kar Dibbakeedhaaf haaroo taatan iddoo subscribe jettu kana tuquudhaan mallattoo bilbilaa kan moggaa jiru kana tuqxanii olirra akka kaayattan viidiyoon keenya yeroo gallakkifne akka yeroodhaan isin dhaqqabuuf akka olirra kaayattan asumaan kan isin beeksifnu ta'a. Viidiyoo keenya kana like godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif illee godhuudhaan nu gargaara. Akkasumas wantoonni nuti gallakkifnu viidiyoon keenya kan xiinxalaa dabalate yoo isinitti tolaa jiraate koomantii godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo keenya kan arraa jalqabuudhaaf intiroo gabaabaa booda walitti deebina. Egaa walitti dachaaniiti jirra akkuma jalqaba irratti egaa dubbiin arraa guyyaa arraa kana jajjabduudha. Egaa mee jalqaba irratti waa'ee Orhaan Bey humna cimaadhaan Mongool irratti duule kana haa dubbannu. Haleellaa kana beeysa darbe keessatti argineerra. Bakka inni dhuguma gara ciminatti seeneen garuu achitti Filaaviyuus waliin wal qunname. Dhugaadha haleellaa Orhaan Bey cimina irratti raawwate kun mana marii beeysa lammaffaa keessatti arguu dandeessu. Egaa san booda akka ta'es beekamaadha. Beeysa lammaffaa keessatti Sheenshaa Bey fi kanneen biroo achi keessa jaalatamtoonni ni argamu. Alaaddiin Bey fi Booraan Bey illeen achi keessatti ni argamu. Dhugaadha mana marii kana keessatti kan mana marii kana waraanaa ture yookaan manni marii kun kan lolaa ture. Booraan Bey Orhaan Bey deeggare. Orhaan Bey immoo namni idilee illeen yookaan namni dhuunfaa tokkolleen waan baay'ee hojjechuu danda'a. Kanaaf hangafa ta'uu hin barbaachisu jedhee yookaan bulchaa ta'uu hin barbaachisu jedhee achi keessaa ba'e. Kana booda gaa erga achi keessaa ba'e Orhaan Bey humna cimaa Mongool irratti akka duule ifaadha. Hoogganaan Mongool yeroo duulu kana gaa hordoftoota keenya kophaa isatti hoogganummaarraa waan ka'ee jiruuf kophaa isatti baheeti duule. Hoogganaan Mongool achitti akka hin argamne mirkanaa'aadha. Kanaaf yeroo Orhaan Bey haleelu Filaaviyuus achitti waan argame fakkaata. Filaaviyuus akkasuma Orhaan Bey as dhufu akka danda'u hin beeku ture. Haa ta'u malee haleellaa kana keessatti Orhaan Bey miidhaa guddaa Mongool irratti geessisuu waan danda'u hin fakkaatu. Haleellaan inni raawwatu kun ija isaaniif bana ta'uun isaanii hin oolu. Kana waliinis Faaxima Haatuun deebitee irti. Faaxima Haatuun bakka itti kutteerraa deebitee irti amma. Faaxima Haatuun ilaalchisee Sheenshaa ilma isaatiin onnee ishee akka mo'atu duruu ni beektan. Xiinxala kutaa darbee keessatti isin himnee turre waan ta'eef. Dhugaadha yeroo dhiyootti Usmaan Bey dheeneetii intala tana siif gaafanna jeeni ture. Gama biraatiin immoo Mongoolonni Faaximaa akka dhuftee akka arganii jiru ni beektan. Garuu Mongool ishee qabachuu akka barbaadee fi garuu Filaaviyuus Faaximaa qabachuu akka barbaadu dursee dubbateera yookaan xiinxala beeysa keessatti dubbatee jira. Uffata Turkii uffatees beeysa keessatti mul'ateeti jira Filaaviyuus jechuudha. Faaximaas qabachuuf yaaluun isaa hin oolu. Kaarvaanni tokkolleen Soogot irraa dhufaati jira. Soogot irraa osoo dhufaa jiru akka isaan irratti haleelamu argitaniittu. Yeroo jechuudha gandatti deebi'an san jechuudha. Gandatti ce'aa dhufanii kaarvaanaan qabatanii dhufaniiti turan. Kanaaf akka haleelamanii jiran ni mul'ata jechuudha. Kanaaf beeysa keessatti mul'ateeti jira jechuudha. Amma haleellaan sun erga raawwatamee booda karaa dhiisanii gara bosonatti baqachuu jalqabaniiru. Giiftiiwwan jechuudha akkasuma loltoota dabalatee.
Kana cinattis ilmi Sheenshaa illeen achitti akka argamullee beeysa keessatti argitanii jirtu. Gaara san keessatti mul'ate jechuudha. Ilmi Sheenshaa illeen waan miidhame fakkaata yookaan waan haleelamee jiru fakkaata. Yeroo inni miidhamus immoo Filaaviyuusii fi Mangool akka ta'e hin shakkisiisu yookaan warri isa miidhanilleen isaan akka ta'e hin shakkisiisu. Mangoolii fi Filaaviyuus jechuudha. Lubbuu Faaximaa baraaruu barbaade inni garuu akka fedhetti lubbuu Faaximaa baraaruu hin dandeenye. Kana manna Faaximaan isa gargaaraa jirti jechuun Faaximaatun fuulduratti ammaaf kufaatii ta'ee mul'atee jira yookaan kufee mul'ateeti jira jechuudha ilmi Sheenshaa. Akkasumas Faaximaan asirraa butamuu danda'uu baattus waa'ee kanaa mee boodanii dubbanna. Garuu sana duratti mee waa'ee waraana teessoo Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey gidduutti godhame haa dubbannu. Dubbiin kun baay'ee barbaachisaadha. Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey achi keessatti wal dhabdeen uumamaati jira. Alaaddiin Bey abbaan bakka buufatee waan jiruuf Orhaan Bey garuu akka ajajaa hundarraa bee akka loltuu takkatti akka wal fakkaatee jiru kana dura isinii himneeti ture yookaan filima keessatti ilaaltaniiti jirtu. Hanga ammatti hafuurri Usmaan Bey hin tuqamne yookaan jechuun hanga ammatti Usmaan Bey hin duune garuu waraanni teessoo eegaleeti jira yookaan waraanni aangoodha eegaleeti jira jechuudha obboleeyyan lamaan jidduutti. Dhugaadha waraanni teessoo kanaaf godhamu kun gama Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey irraayis miti. Ammaaf garuu gama Goonjaa qofa irratti waan ta'e fakkaata yookaan Goonjaan qofteen waan jalqabdee irtu fakkaata. Sababni isaas haati manaa Sheenshaa gurra Goonjaa keessatti summii itti naqaa waan jirtuuf Goonjaan Alaaddiin hoogganaa akka ta'u barbaaddi yookaan bulchaa waliigala akka ta'u bakka Usmaan Bey akka bu'u barbaaddi. Beekamaadha namni biraa hundi eenyu akka hoogganaa ta'us ni beeka akkasuma nuti illee ni beekna. Garuu waraanni kun yeroo ammaa kana Goonjaa fi haadha warraa Sheenshaa gidduutti ta'ee jira jechuunis shira mataa isaanii bilcheessaa yookaan hojjechaatti jiru jechuudha. Dubbiin kun hanga ammatti ifatti hin baane Alaaddiin Bey teessoo yookaan wal duraa duuba ilaalchisee Orhaan Bey fuulduratti ifatti bahee hin dubbanne yookaan waa'ee aangoo kanaa wal qabatu fuulduratti bahee ittiin dubbanne akkasuma ajajallee itti kannee hin jiru jechuudha. Yoo silaa ajaji itti kannee jiraatee akkasuma wal dhabdeen uumamuu danda'anneeti yaanna. Garuu beeysa darbe keessatti Alaaddiin Bey illeen boohaa akka mul'ate ni beektu. Kun waan tokko ifa godha. Fayyaan Usmaan Bey guyyaa guyyaan hammaataa jira fakkaata. Garuu Usmaan Bey sababa fayyaa isaatiin yookaan gahee hin dhukkubsanne sababa haakimticha yookaan doktoricha qoricha inni itti kennuun dogoggora qoricha sanaatiif inni bifa sanaan dhukkubsachaati jira. San namni hundinuu ni beektu. Kanaafi kan dhukkubsate jechuudha Usmaan Bey. Akkasuma Orhaan Bey yeroo dhiyootti waan isaaf qabaatuuf Usmaan Bey ammaaf miila isaatiin ni dhaabbate inni ni yaanna. Sababa Orhaan Beytiin sababa inni gantummaa san qabeen do'aatti godhamee akkuma kanaan dura dubbanne xiinxala darbe keessatti fayyisuu ni danda'a inneeti yaanna. Akkasuma yeroo gosti guutuun faffaca'u Alaaddiin Bey fi Orhaan Bey cinaa dhaabbatu. Booda Usmaan Bey yeroo sirrii ta'etti siree isaa irratti ka'ee nama hunda ni ajaa'ibsiise inneeti yaanna yookaan teessoo isaa irratti bahee nama hunda ajaa'ibsiisuu danda'a inneeti yaanna jechuudha. Kun waan nuti yaanneedha xiinxala keenya jechuu barbaadeeti. Akkasuma faarsantaa 100 akkasitti ta'uu mala jennee yaanna. Usmaan Bey ammas akkamitti miila isaa irratti dhaabbatee namni hundi ni ajaa'iba. Beeysa lammaffaa irratti suuraan mul'ate Booraan Bey illeen akka bo'uu agarsiisa. Dhugaadha. Booraanis Usmaan Bey hin hafu garuu ni jiraate jedhee yaada. Garuu waan nama ajaa'ibu Booraanii fi Saaros wal arganii jiru. Saaros jechuun bulchaa magaalaa Buursaa jechuudha. Saaros gara gosatti dhufe jennee yaanna. Haala Usmaan Bey gaafachuufis gara gosatti dhufe. Akkasuma mirkanaa'aadha. Booraan Bey Usmaan Bey waan hin beekneef Usmaan Bey waliin akka wal argu hin ajjamne. Dhugaadha. Mongool sun fayyaan Usmaan Bey hangam akka hamaa ta'e baruuf Saaros gara gosa kaayitti ni ergan jenneeti yaanna. Garuu akka yaada keenyatti Booraan qaroodha waan ta'eef ofii isaati Saaros walii wal arga. Ofii isaati keessummeessa. Isaaf agarsiisuu fi deebisaa erguu ni danda'a inni yaanna. Yookaan deebisaa kanneefi akka keessummatti keessummeessee Saaros gosa kaayee keessa ni oofenneeti yaanna. Akkasuma Saaros Usmaan Bey walii wal arguu akka hin dandeenye carraan guddaan ni jira. Waa'ee Faaximaa osoo hin dubbatin dura ammallee waa'ee abjuu san haa dubbannu. Beeysa lammaffaa keessatti abjuun Usmaan Bey fi Orhaan Bey kan keessatti mul'atu agarsiifamaati jira. Usmaan Bey dhaabbateeti jira. Orhaan Bey akka waan of wallaaletti ciiseeti jira. Dhugaadha. Abjuun kun Usmaan Bey malee nama biraatii arkennee hin yaannu. Yeroo kanatti Orhaan Bey rakkoo keessa waan jiruuf Orhaan Bey ilaalchisee Usmaan Bey waan abjuu kan argaa jiru fakkaata. Akkasuma jaalatamtoota ajaja tokkollee hin qabu Orhaan Bey jechuudha. Aangoos hin qabu. Garuu aangoo malee ta'us haleellaa raawwachaa jira inni kophaa isaatti Buursaaf yeroo cimaa kennuudhaan Mongoolota irratti duulaa akka ta'us ni mul'ata yookaan duulaatti jira. Dhugaadha abjuun kun agarsiiftuu ta'a inneeti yaanna.
Usmaan Beetti daandii agarsiisti. Orhaan Bey ajajaa gaarii akkasii fi hangafa dandeettii akkasii ta'uu isaa kan Usmaan Beetti mul'isu taa'inneeti yaanna. Inni ofii isaatii kana ni hubata. Garuu murtoon mana marii kanaan dura murtaa'ee jira yookaan ofuma isaatii murteesseetii jira jechuudha. Murtoon sun kan Usmaan Bey ture. Garuu barreessaan iskiriiptii murtoo sana keessatti waan addaa nutti hin agarsiifne dhugaadha. Yeroo Usmaan Bey Orhaan Bey aangoo irraa kaasuu barbaade abbootii yookaan jaalatamtoonni achi turan hunda gidduutti falmiin tokko uumuu qaba ture sila. Maaliif jennaan gara Orhaanii fi gara Alaaddiin jidduutti akka waan jiranii murtaa'uu qaba yookaan fakkeessuu qaban ture. Abbaan jechuudha. Abbaan barreeffama filimaa san barreesse jechuudha iskiriiptii. Garuu jaalatamtoonni hundi callisaniiru yeroo san Maaluun Haatuun qofaatu dubbate. Kunis dadhabina iskiriiptii sanaa akkamitti jaalatamtoota gidduutti falmiin akka hin jirre kan mirkaneessu yoo ta'u namni hundinuu callisee jecha Usmaan Bey dhageeffate. Innis dhuma irratti murteesse. Haa ta'u malee wanni kun wanni inni mul'isu teessoo saniif namni hundinuu Orhaan Bey akka jibban ni mul'isa jechuudha. Cal jechuun isaanii san jechuudha. Kanaaf Orhaan Bey yeroo dheeraaf buursaa marfamee waan tureef iskiriiptii xiqqoo humna akka qabu agarsiifamuu qaba ture sila. Isa buqqisuun mana marii tokko qofa keessatti buqqisuun osoo isa hin dhageeffatin buqqisuun akka yaada keenyatti jal'ina ture yookaan dhiibbaa irratti godhame fakkaata. Gama kanaanis Usmaan Beyis amma iskiriiptii jalatti murtoon kun dogoggora ture jechuun nama hunda duratti of dhiyeessa jenneeti yaanna. Yookaan akka dogoggora guyyaa dheengaddaa san dubbatee ture aangurraa kaasuun isaa san dogoggora akka ta'e waan mana marii haarootti dhiyeessee akka dogoggora ture jechuudha. Dogoggora dubbatee ture kan dubbatu nutti fakkaata. Garuu kun yeroo baay'ee fudhata. Sababni isaas amma Sheenshaa bakka tokko irraa osoo hin milkoofne akka deebi'u ifaadha. Sana booda qofa ajajni Orhaan Beetti yookaan ajajaan Orhaan Bey ta'uu danda'a jenneeti yaanna. Dirqama dursa Sheenshaa Bey lola tokko keessatti yookaan kennama tokko keessatti kufuu qaba. Sababa sanitti yeroo san Sheenshaa Bey aangurraa bu'ee Orhaan Beetti ajajni deebi'uu danda'a jenneeti yaanna. Gama biraatiin ilmi Sheenshaa Faaxumaa baraaruuf deeme. Garuu ofii isaatii miidhamee jennee yaanna. Akkasuma maaltu onnee Faaximaa mo'achuu danda'a jennee yaanna. Ofii isaatii miidhamee deebi'eera. Sheenshaa Bey akka itti aaru beekamaadha. Gama biraatiin Faaxumaa ilaalchisee butamuu dandeesse jenneeti yaanna. Yaanni keenya 50-50 ta'eeti jira. Filaaviyoos diina baay'ee badaa waan ta'eef ishee butachuu danda'a. Kunis carraa parsantaa 50 ni ta'a jenneeti yaanna. Amma carraan 50 inni biraan ammoo beeysa lammaffaa keessatti isaan hundinuu Haliimee Niilfaraatunii fi Orhaan Beyfaan bakka takkatti gaara keessa ce'aati jiru yookaan fiigaati jiru akka nama dhaqqabu ce'aa jirutti jechuudha. Faaximaa ilaalchisee oduu tokko waan argatan fakkaata. Sareen isaanii yeroo isaa eeggatanii dhaqanii Faaximaa baraaruu akkasuma Faaximaa akka hin butamnellee baraaruu ni danda'u jenneeti yaanna. Parsantaa 50-50 kan jenneef isa kanaafi. Egaa jaalatamtoota keenya xiinxalli keenya kan guyyaa irraa asitti dhaabbata. Warroonni chaanaala keenyaaf haaroo taatan chaanaala keenya Oromoo Riikard Dibbakee subscribe godhachuudhaan mallattoo notifiikeeshinaa moggaa jirtu kana xuuxanii akka viidiyoon keenya yeroo gallakkifnetti notifiikeeshinii isaa isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinaa kana ol irra kaaddaa. Akkasuma viidiyoo keenya kana like share nama hundaadhaaf godhuu hin dagatina. Galatooma haga viidiyoo biraatti walitti jecha nutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.